السلام عليكم. نما تكون سنة Oh, nama sedih sini aku ngargu garu. Assalamualaikum. Oh, nama bayi sini. माल वीडियो जा लेता हूँ मेरा नत हैं सी कुंडुमा कैसे नहीं हुआ वालेकुम सलाम जट्टू भाई से मुझे अल्लाह ताला की से नंबर बारे कुनो बर्गन मुस्लिम जी बर्गन मुस्लिम जट्टू से भाई से मुझे अल्लाह ताला nama bayan ba Norway kesa kanaf kana fatada Hai Umar baj Sari malif sodatati Umar rakon ke man Magalaa keessa jiraannudha. Sagaleen jiru. Monet. Komenti baay'ee. Amma sa'aatiin walakkaa wajjini jaaf walakkaa jechuudha. Yookaan immoo 18 fi walakkaa amma nu bira dhiyaa jira garuu aduudha akka ilaaltanii aduudha. Baay'ee bareeda. Aduun kun birqiidha baay'ee nu bira. Birqiidha gaanu waggaa meeqatti aduu kana argine waggaa meeqan jara ji'a meeqatti baay'ee ji'a dheeraadha. Yooma isheen billiccette ishee sammachuuf baana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكهاراتي سجلين سنتر أجاهم مني مالتا تومي سينشوفا الرب مقالا كينيا تكون سناجر سجلين را ساعتي تنوت ديمي بكا قدي لالتا ندو بريدات توري ساعتي نجلا ديمي Sagaleen jiru. Jira. Sagaleen jiru. Assalamualaikum. Namni tokko njire. Injiru sagaleen nagame jechuudha ka jennan deebiidha. Argitanii mana xixiqqoo tokkotu gaara irra tatta'a. Akka biyya isin jiraattan maybe fooqiin faa hin jiru. Fooqii meeqabeettu kan jiru la magaalaa keessa fooqii guddaa kana tokkitti jira ammas immoo ilaal fooqiin jaramu gaa kunni argitanii baay'ee guddaa baay'ee xixiqqoodha fooqiin guddaan keenya isa kana jechuudha mana xixiqqoodha malee mana guddaa akka Dubaay fooqiin gurguddaan jiru kun egaa magaalaa keenya jechuudha iddoo gara biraallee hin deemne har'a invite baay'ee eegaan jira
baay'ee eegaan jira garuu laayifii keessa kana uumamaan laayifii keessa gaaffii kalarii kamiin jaallata aduun baay'ee si mul'isu garuu haa ta'u kana gaaffii si gaafate koomenti jala akkas jettu yoo hin dandeenye invite ta'uu dandeessu inshallah yoo san baran jechuudha son yoo ana jedhe kalarii kamiin jaallata kana moo kana qananiitu akkamii fayyaa keedhaa nagaa keedhaa anis baay'een si jaalladha bareedduu ko sabboontuu nyaaddataan mucaanaan beekuudha jedhe hase hai jedhe amma gaaffii tokko umeeraan gaaffii tokko umeeraan injeeqiin kamamii gaaffii tokko siniin gaafataa umeera gaaffii tokko siniin gaafataa umeeraan aabi kan dusulutta mama gaaffii tokko siniin gaafataa umeeraan kotta sinatti gaaffii tokko siniin gaafataa umeeraan aabi umen jeeqiniin bareeddu ko kalarii kamiin jaallata kalarii kana moo kalarii green amma barreessa ichuma barreessitanii invite siniin godha invite وانا تتنقلف الرديبيتي سريتي اتيمي كالوريز فافانو روموتيمي وان شنجتو اما فكينيا في اي انا تيما نتلكيتي umeeraan tun jeeqee gidduutti waan moneetiin jechaa jirtu kalaroota isheenni jaallattu giriinii jaallattaa isiin jetti Zahraani giriinii jaallata sittinimu egaa ergi nama hunduma barreesse sittinimu akkamitti yaa umeeraan aabi yaa si ilaalaniiru barumama baay'ee bareeda siin jedhan ayee gammadde gammannan bareeda green namundama green ay ittihimi nama baay'een qananiitunis giriinii siin jette maal jaallattat yemen ittihimi atto hunduma danda'ane ittihimi jechuun kalarii hundumaa waamuu qabu kalarii kana kan black blue kan wanati caalatti jaallattu jechuudha bne letting ay furadhaani umeeraan naa kennaa jechaa jiru furadhaa umeeraaniini green namunduma green jara dima oh goes nama kamera green injame essa by amin amin kello yellow kello green red dima red oh goes green ooh nama tokko yu blue in waamatani bicaa jara tokko kello si kenname ati red umera natimya kan nama tokko yu waamu kalari kana itimte ka waan jaallat ati si jaallattu umeera laki isamiti kan jaallatu kana ma natihimaka black goes black what wow goes dima dima green kello jaallata green bareda
nama baay'ee girii bareeda. Green. Gaara. Amma namni baree jira waan ati feetu. Lakki. Kalarichi. Okay, amma invite godhini. Aad. Natti himu. Ilagashuu danda'ama? Lakki geenu ilaala. Kello jetta. Goolani koolira bishata. Dide. Nama seperti itu macam seni. Okay, go then. Kasih bicara sosial, bicara sira umeran. Sirai bicara memet. Ayah sitin. Kalarichi kana. Belum jalan tuh. Kalari kana jalata. Munduma green, yellow, red, no baye. Okay. Yara berapa gafim kabd. Prophecy kamin jalata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Isa. Oh Zakaria. Natima ammuma natima. Nama tu kena Ay, umeran ko. Ati haasa'ii baay'ee akkati haasoftu barbaannaa jechaa jiru mee achi taa'e ka achi bira taa'eeti borsittii kee immoo kaadhu ka akkuma baattetti natti hima prophetii kamiin nama tokko Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhe. Itu majara Zakaria, Isa, nama kakambra ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nati imam. Nama sallallahu okay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama bayaja. Ahase aye. Walalo lalesa isa jirtuu sindere. Amma biyyuma nuun keessa jiraannu Bergen keessa jira Magalaa Norway lammaffaadha. Man baay'ata. Namatu baay'ata. Nama hunduma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaafichi baay'ee Assalamu alaikum. Nama tokko Zakariyaan jettu, nama tokko Isa alayhi salatu jiru, Muhammad duwwaa. Kana duwwaara geessin keessan. Invite si goona nama tokko. Nama tokko ammallee nu arge. As mul'atu. Kun ana. Bertenitti Natima Isa Mo Zakaria Mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Natima Umeran dem Umeran please mama siap abdu nama mama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dide Rarratani barnamni sestena. Aye kesi ko Zakaria Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunduma isaaniin jaallata. Ndite barreeffaa jira garuu ndite. Maybe get if we're gonna get something. Assalamu alaikum.
Nama baay'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedhan nama hundumaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jettanii miti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa alaihi salam Zakariyaa hundumaa isaaniin jaallata. Inshallah. Eshi. Kana fakkaata duuba koo. Hundumaan jaallatan. Gaaffii kan biraa. Fruitii maaliin jaallata? Appila, banaana, appilsiinii akkam jedhama? Ooreenjii. Isaan sadan natti himaa. Nama tokko hundumaa isaanii jette. Hunda isaanii nan jaallataman tokko caalatti hin jaallata jira. Natti himaa. Yoo inshallah invite goone nama. Umeraan hoofis aye umera nargisiisa mugatiif appila nama tokko jaree appila invite mangoraan jira garuu nadidaa jira. Banana is orange in bade bishaan keessa kufee orange banana appila natti hima amma banana ambra froko hundu sani papaya mani papayan betu eda fruti da wanya tamura betu papaya laki biye kan nargite betu budi wana timne situ wa maneri ka papaya nyanni benne churat ergira lette aye enyutu argate orange kan argate Zahra Love best ye andalia yom bende ifame orange kuno isa Zahra Love jaru isara kan argate durse apple coca apple miti even in kolfi tusini ana fanoromo dubbisum barre garu kes galatomi galandi benini si jallanna si foto anaf umeran qabdu shen ammu man nubaresit assalamu alaikum inshallah si invite gona bayi si jallanna foto kenya qabda bayi si jallanna rabbi si guddisu galatomi hunduma keessanis namni bayi denne rasim rabbi sina guddisu sininde daram namni sinilalu jollete tanum bayi jirani galatomi galanni imbadin is akkamitti jira se amin atille amin rabbi si guddisu guddattetta se tokko enyun jallata laki isumit maalin jallata Bergen mo Dubai mo Oromiyaa natti ma amma invite yon argate
Netim Bergen Biyyan jaalladhu jedhudha. biyyan jaallatu netim Zahra love netim ati apple orange jette netima galatomi like bayina kennitani ba Oromia nama Oromia jar ay warri singalle biya Bergenin jallata baye mo biya Oromia baye jallata mo Dubai baye jallata Oromia jettu Oromia Oromia Rabbi atilesia guddisu Oromia ochut Oromia Oromia oh my goodness Oromia Akkati Oromiyaa jaallattu beeku jechuudha argite. Waan dogoggoran sitti fakkaate? Bergen waan jara negative akkasin gore Oromia beeku akkati Oromiyaa jaallattu. ay Dubai mo Oromia gaffi guddara ani Dubai baay'een jaalladha Oromia baay'een jaalladha mee natti himaa ka Oromia love you Moni love you too Oromia it's a bad Gatii keessa baay'een jiraannee fi yaa'u namni baay'ees intiniin jedhu biyya jaallachuu hin danda'u garuu akka Oromiyaa yookaanis immoo akka Bergen keessa. oh ufe ifan network tu sene moo na jala buute. invite Oromia galatoma right Asii laga shite maama. hun maka ko moneti yon berre maka ko moneti isette anu sisti mudassirin jallata bayen jallata kan bayen jallatu kan jallatu sura kan bayen jallata ana sura Dasir Muzambil Mursalat Moqul Uhiya Iyama Nati Mama Biye Norway injira Bergen Umerane jirti nine Galatomi kalanin badinatimi mudas Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. akkam jirta نجاجرة أكم هذه فيا جرتا baay'ee si jaallanna نوتس باية سجالنا جبادو قرآن قرأي باية سر جالة ديجرا قرآن كان كي جبادو عمله إسيتك إشو سنيله باية جبسي أمته تله باية غلطون فتشو بربادا كرا كنا رت جبسي te كرا كنا رت سندبسو إسي باية دو غلطون مجري أمته تلهشي baay'ee ammallee rabbiin karaa kanarratti sinaa guddisu baay'ee sinirraa jaalladhee jira waan kana karaa kanarratti ijoollummaan akkanatti hammana
quraana kana qabattanii akkana yoo itti fuftanii jettan baay'ee sammuu keessan keessaa hin ba'u asumaan itti fufa waan ta'eefu. Kanaafuu jajjabaadhu rabbiin si haa guddisu. Baay'ee sirra gammade. Asirratti miti yeroo kamillee du'aa isii godha si dagadheen beeku ishee. Jazakallahu khairan. Waasan aljazaa atillee jabaadhu kalaasii harmee teettittillee du'aa godhii fi silleen immoo du'aa isiif haa gootu akka quraana irratti jabaatu du'aayin haadhaa hin qeebalamti muhummeedha du'aayin haadhaa waan taateefu. Inshaallah. Obboleettii teellee guddoo san du'aa godhii fi isillee Muhammad akka gorsaati. Ilma namaa tokko ati baay'ee itti himta malee xiqqishuu akka ofii keetitti waan tokko raawwattutti keessatti akka nama san raawwachiisuu hin dandeettu beektaa? Kanaaf isillee amma tokko gorsa akkaan kan qajeelchu Rabbuma alamaa tokkicha waan ta'eefu. Du'aa godhaa fi maashaallah baay'ee isinirraa jaaladhe warroota gaafii dhiyoo kana gizee liivi irratti gaafii isin gaggaafatanii harmee keellee gaafii gaafatanii isin islaama minaami yoo waan akkasii isiniin jedhan hirrifattina homaatii miti tuni addunyaa mattana qaba. Sirri. Uumaa isinitti hin dhaga'amin maaliif waanuma addunyaa gubbaratti isin arganii haala sirbaa saniin isin arganii fi malee wanni kun maaf nu gaafatame maal jedhamee akka isinitti hin dhaga'amne. Rakkoon qabu namni jaalalumaaf nama gaafata nama hin jaallanne imma isaan qaba. Maashaallah Allahu akbar. Wallaahi anis akkas waan kana dubbachuu barbaada yeroo baay'ee. Jaalalumaaf akka isinitti hin dhaga'amne. Maaliif ilmi namaa waa gaafatee waa barachuun sunu waan guddoodha. Bareeda maaliif amma yeroo baay'ee haala nuun keessa turree fi haala nuun amma irra jirru lammata immoo yeroo waa'ee hawwiis yoo ta'e ijoolleen gaafa biraa ijoolleen xixiqqoo akkas taate hawwiin immoo haala isheen irra jirtu gaafa nuunahu nan beeka akka isaan nuu gaddanii garuu immoo hundumtuu kaatimaa masaadha malee kan beekamu. Subhaanallah dhugaadha. Yeroo amma murteessuun hin danda'amu kan nama tokkooyyuu sii galee. Sahiha wallahi. Garuu ijoollee umadha hundumaafuu du'aayuma bichaatiin nu gargaara du'aayuma olii goonaa hundi keenya iyyuu taanaani. Yetti wallahi abshuru du'aan isin dagannuti isinillee baay'ee saate hariiroon keessanii akka hariiroo nama sirritti yaani nama xiqqoo diinitti dhiyaatu akkuma deengadda dubbatte liif irratti si dhaggeeffadhee ture. Hiriyoonni kiyya akkana hiriyoota akkana jettee gisa dubbattu baay'ee tokko gammade wallahi lazima akka mataa kiyya ta'ee kanatti gammade. Subhanallah namni gaariin immoo garaa gaarii irratti nama qajeelcha hiriyyaan badalleen akkuma jedhamu san karaa badaarra nama qajeelcha almuhumaati maashaallah maatii keetiifis yaaddee ofii keetillee Allahu akbar wallahi baay'ee isinirraa jaaladhe. Amma mootu gizee waan namni isin gaggaafatu kana isin jala rifadha malee. Lakki waan takka rifatinaan akkanitti gammadu beekta namaaf waa deebisuu nan jaalladha. Waan hamaallee namni nu gaafatullee hin jiru. Asii muneeti. Ilaala akkas biraan jira. Viidiyoo akkasii. Kanaaf waan nutti dhagahamu tokkollee hin jiru. Sitti sin dhagahamini gaaffii isaanii. Inshallah kala sanatti erga isin akkana taatan natti hin dhagahamu. Almuhim bas wayii rifattanii keessa keessatti maaliif waan islaamummaa irratti guddattanii yaani jettaniifu isinitti dhagahama sila jedhee akkasitti xiqqoonatti dhagahama nama tokko islaama taate ati islaama jettee yoo gaafatte baay'ee ani ham ofii kiyya bakka san kaa'ee of laale natti dhagahama beektaa. Amma rakkoon maal sitti fakkaate? Namni yeroo baay'ee uffata ilaalaa. Haala waan ati barreessitu waan ati gadhiisu ilaala malee namni waan keessa jirtu namni beeku hin jiru. Amma yoo an gatii mucaa koo taateef miti wallaahi yeroo baay'een hawwii nan ajaa'ibaanii hawwii akka halaalaa ilaaltamni dafii galagaliin mooneeti jiru namatti na mul'isa. Dhiifama viidiyoo natti qabdi jedheen sodaachaa naasaa. Yeroo baay'ee gaafa namni ishee ilaalu suuraa faarratti bakka mucaan haaluma faranjii keessa jirtu wayitti fudhata. Hawwii jechuun
mucaa baay'ee naamusa qabdudha. Wallaahi siin jedhaan sii kakadha siin sobu. Abshiri Mucaa hayyan. baay'ee qalbii gaarii qabdudha. Qalbii ishee laafaadha. Sodaa rabbii qabdi. Akka footootti ilaaltu miti. Waan tokko waan haraama jiru an akka haadhaatti irraa sodaadhu tokko hawwiirraa hin jiru. Yoo hijaaba uffachuu yoo wayyaa dheeraa uffachuu irraan kan hafe hawwiirraa waan inni hin dhuddiin xuuxxii yookaanis immoo gadi baatee waan hin taane hojjettee waan irraa sodaadhu tokko hin qabu. Dhugaa kun siin jira wallaahi. Saasi saddaqa abshiri haa. Waan si kijibu hin jiru. Ijoolleen baay'ee umrii isheetii waan baay'ee hojjetu. Ijoolleen xaxatanis yoo ilaalte yookaanis immoo ijoolleen akka ishees ta'anii immoo ijoolleen baay'ee balleessan jiru. Hawwiin amma namooti naannoo koo jiran hunduun beekuuni baay'ee mucaa naamusa qabdudha. Garuu maayinni gatii keessatti hin guddanneef sitti meeramne akkuma nu beektanidha. Sahi wallahi baay'ee biyyutti keessan keessa jiraattan kuni dhugaadha. Anis immoo akkuma ilaaltu yeroo dheeraa booddeedha kan inni intinitti jedhe. Kanaaf hawwiif ni ulfaata baay'ee ni ulfaata. Du'aayumaan bichaa qaqqajeeshuudha. Yaaltee turte immoo garuu namni mooraalii keessitu qabeetta amma immoo akkas taatee. Anis bar wanti amma deengadda kan akkasiin jedheefi. Ati yoo xiqqisho kaayyoo kee keessatti wanta kana kan hin godha akkas jettee kaayyaa adda taate yoo xiqqoo namni waa dubbate kala sama sheexaana keessa namaa kana keessa hedduu sheexaana heddummaata waan ta'eefu namni ofirraan ta'e batiin amma gisee sanitti amma takka inni rifattama namin jedhee yaadee ture ani garuu haadhuma kun maashaallah Allahu kubaratti gaafii gaafatamee fi. Inni anaaf baay'ee na gammachiisa maaliif namni beekuu qaba wanta atamma fakkeenya qalbii keetti waan gara biraa yaadda nuun immoo bakka ati yaaddu sana hin jirru ta'a yoo gaafatte garuu wanta sana hin qulqulleeffattamni zambiilleen seentu. Sahiha. Kanaaf gaafattee baruun gaariidha. Lammata immoo amma waan si dhibu namni akkasitti yaadu hawwiin amma Roomadaanni ga'uusaaf baay'ee qophii ajaa'ibaatti jirti. Mana keessaa maal gochuu akka qabnu fuxuurallee ani hojiin hojjedha baay'ee sa'aatii dheeraan hojjedha. Isheenis akkasuma hojiin hojjetti guutuu hojjetti. Akkamitti akka nuun afaxxaruun nurra jirullee waan baay'ee pilaanii baafachaa jirti isheen Roomadaanaaf illee sii galee. Garuu gaafa haalaalaa ilaaltu namuma waan akkasii yaaddullee sitti hin fakkaattu amma gaafa al tokko Roomadaanni gaheera akkasidha jetteellee yoo isheen barreessite arraba kana hin jedhamne ijoollee musliimarraa namoonni baay'een arrabsuuni. Yeroo sana bakka isaanii nahaaf isaanumaaf malee isheenumaan taatu garuu islaama taatee ati islaamummaan arraba keedha, islaamummaan uffata keedha, islaamummaan waan ati dubbattu waan hundi kee islaamummaa kee calaqqisuu qabamne. Sahiha sah. Ati maqaa islaamaa baattee ilmoo islaamaa tokko waan feete haa taatu maali gaafa nabicha keenya sallallahu alaihi wasallam dubartiin mana bunaa hojjettu hadiisa kana beekta ta'a. Dubartii mana bunaa hojjettu tokko akkaataa isaanii isheen saree obaasuurra akka isheen jannata seente bishaan saree obaasuurra akka isheen jannata seente hadiisa kana beekta. Hadiisa keessatti barannee jirra dhugaadha. Dhiisitii ijoollee warra xixiqqoo akkasii wayyaa uffatanii fi ati akka nama kaafira tokkotti achi halaalatti gadi baastee ijoollee ofirraa dhiibuu hin qabdu. Ijoollee sossobdee ofitti fiduu qabda. Akkasii miti hawwii akkasidha. Itti yoo ati amalaan qabatte malee hawwii duwwaaf ijoollee baay'ee jiran yeroonni dargaggoon ture jechuudha. Yeroo biyya kana nufe ani umrii hawwiitiin hin nufe umrii hawwiin amma irra jirtu ijoollee lama fidadhee nufe ani hawwii waggaa 4 fi dheeraa Nabil mucaa waggaa gaafa qabdu tokko argee jira. Mucaa waggaa 1.8 fidadhee nufe umrii isheetti jechuudha. Yeroo nufe sanatti amma naannoo kun namni jiru minaalbaata na dhaga'uu hin danda'a hin beeku. Ani harki koollee mul'atu ture nama hijaaba gwaantiillee godhadhee deemaan turedha. Naayiroobiittis namoonni baay'een na beeku.
haalli si jijjiira oolmaan si jijjiira sii galee. Subhanallah. Wallahi riyaan gaarini akkuma ammallee kaasattan akkuma warra ollaatitti akkuma warra akkasuma jiraat akka osoo laaltaniitiin hin jettan deemtanii xariiquma isaanii qabattanii itti fuftan. Laaliga amma oolmaan jira lammata immoo haalli biyya alaa moneti malo haalli biyya alaa akkuma beektu baay'ee si sodaachisa sii galee hojii argachuu hin dandeessu yoo ati ijaabaan deemte yeroo sana immoo islaamni baay'een hin jiru nuyi warri jalqabaa baqataa keessaa dhufne informationii sodaa yeroo sana yeroo Ameerikaan gubatte tokkodha bara terroristii guddate ture. Sodaama tokkorraa kaasee qasseettuma innu amma ofirraa baasuu geenye jechuudha. Addunyaan si dogoggorsa sii galee. Ammumaa iyyuu kan dura tare amma mootu rabbiin immoo isiniitti. Achii booddee gaammoo haalli jijjiiramee gaafa ilaaltu sa'aatii sanattis amma islaamoonni lakki nuunis akkuma keedha dogoggoruu hin qabdu kottu nutti jedhaniitu ofitti immoo na fidanii turanii yeroo dheeraan jalaan fudhatu ture sii galee akkuma hawwii ammaa kana bakkee na baasanis. Abboo meeqaa kan ijoolleen kiristaana meeqaa kan ijoolleen asitti amananiitiin asitti islaamummaa qabataniitiin hin jedhan nama islaamummaa irratti guddateef islaamummaa irratti dhalate dhiisitiitti ati almuhum ijoolleen kiristaana meeqaa kan asitti wallahi islaamummaa qabatan birattuu maashaallah. Ati abbaa fedhe haa ta'u ilmoo islaamaa miti ati namuma islaaman taane tokkollee ofitti hammattee bifa ati. Amantiin kun gaarummaa isaa ibsite ofitti hammachuu qabda malee asii achi ijoollees akkasitti akka isaanii eda akkasii islaamni jedhanii baqatan gochuu hin qabdu sii galee. Kanaaf alhamdulillah baay'ee rabbiin galateeffadha umrii dheeraa rabbiin naa kennee har'aan nagaheera kun ijoollee kanallee argadhe ergasii qalbiinis immoo yeroo turaa deemtu bishaachaa deemta ijoollee kanas immoo rabbiin akka itti hin jedhu guddifadhu nageessise amma immoo hawwii immoo du'aa'ee mogoraa fi du'aa'ee duwwaadha ijoolleen waan taanee barreessitan amantiin teennaan ajajji ati eenyumaayyuu haa ta'u amantiin teenna ikilaasaan ofitti fudhadha ilma namaa tokko nuun jetti alhamdulillah yaate haa ta'u nuti dirqama akkana ta'e osoo hin jedhin nama sana waan gaarii dalaganiitiin ikilaasa waan islaamummaan qabdu islaamummaan waan babbareeda qabdi alhamdulillah rabbil aalamiin kanneen kana dura qaqqabanii akkasitti argisiisanii giddaa janaati akkana ta'e osoo hin ta'in haala saniini alhamdulillah ta'ala kulli haala akkasumatti jajjabeessi rabbiin si haalaaf isu taanillee gorsillee jalallee qaqqabiiti. Sihaara garuu rabbiin inshallah. Inshallah ni dhumarratti ijoollee hundumaa warrumti peejii hawwii keessa siintanii warri as keessa na duukaallee jirtan amma warri dhageessan jechuudha. Amma sinii danda'ame dhangama kooti afuutirraa sinii jedheera hawwiin obboleettii keessa naa kiraati. Guyyaa tokko akkuma keessan deebi'uu dandeessi. Isin immoo kaatimaa keessan hin beektan waan isin taatanii islaamummaa jechuun immoo arraba ofii waan hundumaadhas waan amantii kun calaqqisu hundumaa agarsiisuu qabna waan barreessitanii waan namni hin qabneen illee nama narrabsinaa nama immoo akkuma qola kitaaba ilaaltee ati kitaabni kun akkasidha jettee tilmaamtu miti gaafa keessa seentee dubbistu waan gara biraadha sii galee kanaafuu tilmaamumaanii ijoollee waan hin taane hin jedhinaanii isa kanaan dura taree garuu tuukaafirrillee arrabsi'anii waan yaa subhanallah dubbii haqiiqaa dubbatuu fi wallahi lazim feesbuukii kanarratti ilma namaatillee waa jedheen beeku. Ilma namaatillee waa jedheen beeku ajaa'iba garuu mootuu basi gizee ilma namaa qeeqanii kaan jedhanii badaa sanillee mootuu du'aa'ima godheef bira dabraayyuu. Kanuma kan gizee san rabbiin isii haa qajeelchu jedheetuma bira dabrelleedha yeroo hedduu subhanallah. Waan goote immoo hawwii waanuma goote hin jiru akkuma beektu siyaasaas taanaan nun dararama hedduu keessa darbineetu biyya kana dhufne
mucittiin kun immoo gaafa ergi dhalattee kaastee wallaahi nu duukaa akka rakkatteettidha kan isheen biyya kana seentee erga seentees immoo asittis immoo biyya bakkee haa ta'u malee kara siyaasaatiin waan baay'ee ture biyya alaa sin beektaati sin biras jiraachuu hin Dhugaadha. mala. Sirriidha. Kanaafi mucaan kun waan beektu hin qabdu waan beektu abaa'uma tokkittiidha kara siyaasaas taanaan. Waan gaarii si yoo barreessite waa'ee abaa'udha. Yeroo immoo ijoolleen arrabsituun caalaatti waan isaan hin feene poost gooti sii galee namni keenya Faallaa nun islaamiin gaafa islaama taatuati nama hundumaa walqixa jaallachuu qabda. Sii galee kutaa kana kutaa sana jechuu hin qabdu. Yeroo ati garuu kutaa tokko bichaara intineettee yeroo hundumaa attaakii gootu namni sun si aarsuufidha kan inni waan hin jirre waan hin beekne hundumaa bilbila achirratti narratti bilamaa ture. poostii. Ayyee. Kanaafi an walumaa gala si duwwaa fuutuu hin taane namootuma na dhaggeeffatuufis ittimaaf Inshallah inni isaanillee haasa'ee dhaamsi nuti isaaniif dhaamnu hawwii miti baay'ee. hawwii nama wayin islaamummaa gana yani islaamummaa irratti guddattee hamma takka shari'aa hordofuu baattu adiin rabbii akkasitti hordofii qabaachuu baattu hawwii miti nama kiristaanaa tokko yookaan khalaas isaanumayyuu haala gaariin islaamummaatiin keessatti haasaa fudhannu gorsine wayifuu ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam namicha kuffaaraa kan masgida keessatti fincaane sahaba isaaniitiin isa san dhageetti ta'aati Bilbilatti jalaa seene. bilbilan irratti bu'ee cinna Rakkoon qabu. rakkisu jiraasi. Annaa wayifuu ergama rabbiitu alayhi salaatu wassalaam dalagaa gaggaarii akkasii san dalagani. Hayyee maaliif dalagaan sun dalagama ar'ahaa nuti itti fayyadamnuufi kanaaf eenyumaayyuu haa taatu hattaa kiristaanayyuu haa taatu haala gaarii ikilaasan islaamummaa teenya tana babal'ifnee argisiifnee jala qabnee amantii teenya tana qabsiisudha malee qeeqaa fi arrabaa fi yookaan waan tokko jechuun ani fakkaattota akka kiyyaatti fi ani akkasuma warruma miidiyaa fayyadaman kanneen kan warra feesbuukii gubbaa jiran kanaaf wanti annaamu barbaadu walumaa galattu wanti kun baay'ee ulfaataadha. Ilma namaa tokko keessan itti seenaa yoo inni waa balleessellee laa wanti kun sirrii miti jedhaani. Wanti kun laa isa sirrii miti wanti dalagamaa jirtu isa sirrii miti jedhaani keessan seenati. Inni san waan gaggaarii takka itti ergaati haala sanii yoo mumkin haqiiqaa islaamummaan teenya tun hanga isiin bareedu darajaa akkamii akka qabdu yoo arginamni sun inumaa deebi'ee nu wajjiinuu fakkeenya kennaa fudhatee nama akka kennatu ta'uu danda'a. Annaan isaan saniif wanti annaamuu barbaadu waan ammanaati qeequu miti gorsa takka kennaa fi ofitti fudhadhaa jedhaan isaaniif wanti ani dhaamu mootu siif immoo ati haati garaan haadhaa adda beeytaati garaan subhaanallah darajaan haadhaa adda beeyte gizee isiinlee waan namni jedhullee garaan keen danda'u baay'ee cinqamtaa gizee isii tanallee mootu akkam godhe akkam karaa kana qabsisi jettee baay'ee itti cinqatu kan keen oolu rabbiin si haa qajeelchu rabbuma itti kadhadhuuti jabaadhu hamma tokko immoo itti yaaditi waan kana gorsuu yaalii godhi jabaadhutiiti karaa gaarii irratti rabbi si haa qajeelchu subhaanallah. Amiin jazakallah baay'ee galatoomii waan ati jabaadhuti bakka inshallah rabbiin alamaa si wajjaa jiraatu tanneen illee jajjabeeffadhuti jabaadhu ofillee keetiillee immoo isallee akkasitti dhiisiniiti isallee mootuyyuu addunyaan tuni beektaati isiin tamaashaa kalliiti. Baay'ee hammas diras wantaan qabdu baay'ee waa'ee addunyaa kana jala osoo deemuu baateetiin inni illee deebi'ee tooyibateetiin osoo kiyyaa hamma takka osoo gorsite waa'ee isaa kanallee ofiitti gorsiti tooyibateetiin ammallee dirqamni isaa bu'eera. Amma dirqama ijoollee kanaa malee dirqama nama tokkollee hin qabu inshallah. Sunis amma takka sanillee sunis sima qabdi amma takka eega rabbi si laaffisee ammana karaa ofii irra si deeffatee of bira dabritee maatii kiyya akkana guddifadha hayya islaamummaa irra naa deebi'anii naaf haa guddatan jettee amma takka yaalii gochuu jiru taa'amire sanillee immoo jazaa kan kee rabbi naa kafalu waa'ee isaallee jabaadhu amma takka gorsiiti. Jadi inshallah akka sirra bafachuun deemaa jajjabaadha du'aa isinumaaf koonaa rabbiin